sarajicha jaatamii lamaa lakkoofsa lama amma afuritti nan dubbisaa akkas jedha. Sabni lafarraa qajeelummaa kee mootonni hundinuus ulfina kee in argu. Waaqayyoo maqaa raasa Waaqayyoo ofiisaatii siif kenneen hin waamamta. Ati miidhaginaa fi akka marataa mootiin mataatti maratutti harka Waaqayyo gooftaa keetii keessatti in eegamta. Ati si'achi gadi dhiifamte hin jedhamtu. Ati ishee ani jaalladhu biyyi keessi ishee abbaa manaa qabdu hin jedhamti. Waaqayyos jaallatee biyya keessa abbaa manaa in argatti. Ameen. Mata dureen keenya isa Waaqayyo sirra kaa'e ulfinicha eeggadhu kan jiru irratti dubbadha. Kaleessa fakkeenya tokko lama fudhadhee dubbadheera. Har'as itti fufaa. Jaatamii lamarraa sagalee kana Waaqayyotu dubbata jedhee kaleessa seensa godhee kaaseera. Afaan Waaqayyotu afaan raajotaan godhee dubbata. Namni Waaqayyo Isaayyaas yeroo inni saba Waaqayyoo kana bakka isaan itti boojaman keessaa warra wanti baay'een jalaa dukkanaa'e akkuma kanaan dura ilaalaa turre sana facaasanii naman galfanne oobdii gubbaatti midhaan isaan dhahatanii gombisaatti naman galfanne yeroo baay'eef qabsoon seexanaa irratti hammaatu lolli garaa garaa jireenya isaanii kan miidhe wanti baay'een abbannaa isaanii kan raase kanarraan kan ka'e gara gajjallaatti qalasa kun dubbisana. Guyyaa eeggannee turre garuun dukkanaa'e. Ifa eeggannee turre garuun dukkanaa'e. Moolshee eeggannee turre garuun dukkanaa'e. Saba jireenya isaa keessatti abdii kutachaa adeemu. Saba jireenya isaa keessatti jireenyi isaa dadhaa'e. Yeroo itti Waaqayyo araara gochuu isaaniitiin laphee isaanii gara dhiifamaatti deebi'uudhaan Waaqayyotti obbatuu isaaniitiin Waaqayyotti araaramuu isaaniitiin Waaqayyo maal godhe? Deebinaan itti deebi'e. Araara jennaan itti araarame. Balleessineerraa jennaan dhiifama isaanii godhe. Amma Waaqayyo maal jalqabe? Gara 40 yeroo deebine ilaallu maal godhe Waaqayyo? Cubbuu isaanii dhiisuu jalqabe. Misraachuun cubbuu booddee namaa dhufa. Abdiin dhiifama booddee namaa dhufa. Galalli erga namaa raawwatame booddee namaa dhufa. Walmakeen dhufu. Israa'el maal godhe? Balleessaa isaa hubatee, cubbuu isaa hubatee, dogoggora isaa hubatee, waan godheef waan hojjetu hubatee gaafa isaan Waaqayyotti deemanii Gooftaan Yesuus abdii galuuf eegale. Maalittiin jedhe Waaqayyo? Bara dheeraadhaaf halluma jaraa jedhe ture. Amma garuu afaan isaa banate Waaqayyo. Maalittiin jedhe afaan isaa banataa? Lamarraa sabni lafarraa qajeelummaa kee mootonni hundinuus ulfina kee maal godhu in argu jedhe. Waaqayyo maal jammare? Abdii warra dadhabe kana haaressuu jalqabe. Haaleluyyaa. Amma maal godhe Waaqayyo? Araara buuse. Amma maal godhe Waaqayyo? Fuula isaatti dhiyeeffate. Amma maal godhe Waaqayyo? Raawwatee waan isaan godhan of duraa kaase. Akkana bara dheeraadhaaf salphattee ta'e. Bara dheeraadhaaf buusee ta'e. Bara dheeraadhaaf eebba kee seexanni nyaateera. Salphina kee nama hundumaatu argee. Leeyyuu kee nama hundumaatu argee. Amma immoo dabareessaa jedhe Waaqayyo. Eeshennaani qajeelummaa siif ta'u, ulfina siif ta'u, sabni lafarraa in arga. Mootonni hundinuus arguudhaaf jiru jedhe Gooftaa Yesuus. Maal booddee? Ulfina booddee, dhiifama booddee ulfina kana. Ulfina sana jiru eeggadhu. Isheetti dhufaan jira. Ulfina Waaqayyo irra kaa'ee waan salphisaniif salphatan. Maqaa Waaqayyo irra kaa'ee waan lafa kaa'aniif lafa kaa'e Waaqayyo. Isa Gooftaan jennaan badduu baasatti jabaatan. Gooftaan isarraa deebi'e. Gooftaan sirraan deebi'in. Ulfina Waaqayyo sirra kaa'e eeggattee jirta yoo ta'e siraachuu si qaba ganama kana. Ulfina sii ta'u sabni lafarraa nagasin jedhe Gooftaa Yesuus. Saba lafarraa du'aa miti. Mootonni biyya bulchanis gurguddoonni biyya bulchanis qajeelummaa kee ulfina kee arguudhaaf jiru jedhe Waaqayyo Waaqni jiraataan.
si bukkeetiin ulfina sirra jiru eeggadhu siin jedha Waaqayyo ittiin jedhaa. Sirra kaa'eera Waaqayyo ulfina eeggadhu. Kaleessa fakkeenya tokko fudhadheera. Isa dubbadheen dhaabadhe har'a fakkeenya lama afaan dubbadha. Erga kan dubbadhee booddee maalitti jedha Waaqayyotu ilaameen lamuma jalatti immoo kanaa booddeeme jedhe eennaani maqaa kaleessa seenaa kaleessa akka kaleessa ituun ta'in ittiin jedhe eennaani maqaa haaraa isa ani sitti moggaaseenii namni hundumtuu waamuu jalqabare Yesuus Kiristoos. Hin deebi'ani waan ta'eef nama deebi'ee dhaabatu, nama deebi'ee of jijjiiru, nama balleessaa isaa hubachaa adeemu, nama aduu dheebari'u keessatti Kiristoosiif addaan ba'ee jiraatu. Waaqayyo maqaa abbaatti moggaase, maqaa itti moggaase ituun ta'in maqaa ofiisaatti moggaase irra kaa'a Yesuus Kiristoos. Maqaa abbaan kee moggaase dhukkubni sodaatu, maqaa abbaan kee moggaase du'in sodaatu, maqaa abbaan kee moggaase biyyi lafan sodaatu. Maqaa Waaqayyo irra kaa'e garuu hundumtuun sodaata. Kanaaf akkana Waaqayyo ilaamee Israa'el jedhennaan yaa Yerusaalem yaa Tsiyoon jedhe. Abeet gooftaa koo balleessineerra mootonni baay'een nu balleessaniiru. Akkani Waaqa tolfamaa sagannu godhaniiru. Daandii keerra nu jallisaniiru. Amma garuu deebineerra araaramneerra ijoollee kee taaneerra fuula keetti walitti qabamneerra. Maqaan siilaa dhale gooftaa Yesuus. Maqaa namaadhaa qalbii Waaqayyoo Waaqni jiraataan nama Waaqayyoo biraa qabdu yoo ta'e yoo amantii yoo qabaatte yeroo ulfina sirra jiru eeggattu maqaa siilaa ta'e Waaqayyo ittiin jedhaa. Maqicha waamta siin jedhee gooftaan jedhaanii. Haleluuyaa. Maqichi buddeena, maqichi uffata, maqichi kophee gaariidha, maqichi konkolaataa gaariidha. Maqichi barsiisaa gaariidha. Maqichi oomisha gaariidha. Maqichi wayinii gaariidha. Maqichi ameessa gaariidha. Maqichi beekantii gaariidha. Kanaaf akkana Waaqayyo maqaa san sii kennee waamta. Kaleessoo maqaan kee badee ture. Xinnaan si bira ga'e kolfee darba. Guddaan si bira ga'e kolfee darba. Quba sitti qabee darba. Waa jedhee si bukkee darba. Waa se'ee darba. Shee Waaqayyo baare siin jedhu. Shee Waaqayyo irraa addaan ba'e. So Waaqayyo irraa addaan ba'e siin jedhu. Har'aa booddee garuu maqaa kee geeddareera Yesuus Kiristoos. Eewuf jiraachuun eewuf naga'uudhaan kan si doggorsu bukkee jira. Israa'eliin kan mancaase mootota lafarraati. Akka isaan Baa'ooliif sagadan kan godhe. Akka isaan jallatan kan godhe. Akka isaan micciiraman kan godhe. Akka ati micciiramtu kan godhan si bukkee jiru. Gaafa Waaqayyo tuffatu akka tuffatamtu. Gaafa Waaqayyo jibbu akka jibbamtu. Kanaan dura fakkeenya fudhadhee deebii dubbatu tokko jira. Machooftuu yeroo agartan baqachuu yoo baattan hin salphattuu siniin jedheera. Nama mucaate kufe lafaa ka'uudhaaf hin yaala. Machooftuu garuu hin qabinaa siniin jedheera. Waaqayyo afuura machuummaa, afuura machooftitti, afuura macheessaa isa eebba kee amantii kee nyaachuudhaaf deemu. Isa gooftaa duraa si argachuudhaaf deemu sirraa kaasu. Iyyaatirraa kaasu laaka. Maqaan sii kennee ulfina sirra kaa'e yeroo ta'e eeggattu, ulfinaan sii kenne yeroo ta'e eeggattu, ayyaanaan sii kenne yeroo ta'e eeggattu. Maqaan sii kennaa deema Yesuus Kiristoos. Sadaffaa tireen sana ofii koo sii kennee waamta arga jedhee booddee itti fufee maa jedha? Ati gonfoo miidhaginaati jedhe. Mootiin mataatti kan kaa'atu gonfoo miidhaginaati jedhe. Mataarra kan kaa'amu guddaadha. Miillarra kan kaa'amu caalaa mataadha waan ta'eef. Ilaamee dheennaani bara dheeraadhaaf fokkistee turte sitti babbadee ture. Bara dheeraadhaaf mancaate turte amma garuu ati gonfoo miidhaginaati jedhe. Maalinnaani mataa mootiirra kan jiru sana beektaadhe Waaqayyo Israa'eliin eeyyee jennaan. Kanaaf dhagduudha. Kanaaf booddee miidhagaadha. Ani Waaqayyo nama hundumaa duratti orsi qabeera Yesuus Kiristoos. Nama si bukkee jiru ulfina Waaqayyo sirra kaa'e eeggadhutti hin jedhaa. Ulfaataa deemtaa jedhaanii. Gurbaa tokko sagalee qaba. Sagalee bareedaa qaba. Faarfannaa faarfata durbaa yeroo keessatti. Faarfannaa kan isaatu hin ta'in faarfannaa faarfattooti kennanii faarfannaa nuyi dhiyeessinu sagalee xuruudhaan faarfata. Ulullee sin afuufa ture. Yeroo yeroo keessatti immoo
nama sagalee qabutti yeroo baay'ee kammaa kanallee maayikiin maal hin jiru. Maayikiin qabannu akkasumaan faarfannaa. Garuu nama sagalee qabu yeroo baay'ee akka inni faarfannaa kaasu godhama. Warri sagalee hin qabne isa qabu jedha ishee qabdu jedha dhokatu gurbaani sagalee gaarii qaba. Yeroo shaakalsiisnu maal ittiin jennaa faarfannaa barreessinee erga shaakalsiisnee booddee faarfannaa erga hirree booda ati isaanii qopheessita garee kee ittiin jedha. Gurbaatti waatti nammaa deeme. Nama si bukkee jiru yeroo waaqayyo gara kee ilaalu waasti nammaan deeme ittiin jedha. Of eeggadhu siin jedhe waaqayyo ittiin jedhaanii. Gurbaatti hundumtuu faarfannaa sagalee qaba hundumtuu. Barumsa qaban jenne, qabeenya qaban jenne, beekumsa qaban jenne, horii baay'ee mana waaqayyoof kennan jenne, sagalee qaba. Sagaletti maam gooftaa tajaajila. Sagalettiinis kan eenyuuti? Innis kan eenyuuti? Ulfina sirra kaa'ame eeggadhu. Gurbaatti xinnoo waati namuu barbaade. Urullee kana afuufeetu faarfannaa yeroo inni kaasu keessuma ba'a faarfannaa xuroomatti faarfata. Xinnoo gurbaatti waan hammeetu duuba jechuu jammare. Waaqayyoon dadhabsiisuudhaaf, kwaayirii dadhabsiisuudhaaf. Gaafa Saa'oliin balleessuuf ka'e waaqayyo eeyoon kaase, Daawitiin kaase. Ulfinaan Musee fudhachuuf yeroo ka'e waaqayyo nama jaallatu, namatti mul'ate, nama wajjin haasa'u kana, nama akka garaasatti barbaadu kana yeroo fudhachuuf ka'e waaqayyo Iyyaasuu kaase. Nama michuu kottiin jedhu Daawitiin fudhachuu yeroo barbaade waaqayyo Salamooniin kaase. Ulfina inni sirra kaa'e eeggadhu. Gurbaanti waati namme gaaf tokko shaakala kwaayirii dide. Maal rakkatti inni waamanii gaafa naan hin dide warra rakkatti naan xinnoo yeroo hin qabu jedhe bakkee immoo oola. Eeyoo dhufaa jira ulfinatu hin ta'in ulfina irra kaa'e eeyootu fudhachaa jira irraa seexana fudhachaa jira. Maal rakkatti bakkee ertoona hojiin itti baate bakkee immoo jira. Masa bukkee jirume gaafa bakkee siin jedhuutti hin jedhaanii. Si nyaachuun waan ta'eef dammaqi siin jedhe waaqayyo ittiin jedhaa. Waaqayyo ulfina caalu si waameera ittiin jedhaanii. Ituma dhu gurbaan kwaayirii keessaa dhiisee ba'i. Kwaayirii keessaa gaafa dhiisee ba'u kwaayiriin kalee sagalee hin qabne sagalee kenneef waaqayyo. Gaafa affatanii heddumtuu wajjin ililcha. Inni garuu maal ta'eera? Inni waan hin jirreef kwaayiriin sun maal ta'a? Hin dadhaba waan jedhu yaadeera. Gaafa si bukkeedha ka'anii waa godhan sana gaafa harka isaanii baasanii qanxooxaas tolhan sana in sobu. Gaafa waaqayyo qanxooxu si qanxooxu. Gaafa waaqayyo irraa deebi'u sitti galagalu. Gaafa waaqayyo isaanirraa fagaatu sitti dhiyaatu. Ati garuu of eegi. Soogidditu arraabama dhuma. Dhumarra gee caccabama malee soogiddi duran arraabama. Hafuura si arraabee ulfina sirra jiru nyaachuu barbaadu waaqna bammata sirraa waraanu. Dhumarratti inni hin salphate. Warra hafan garuu gaafa dhukkubni gadi ta'u nan deebi'aadhe hin diddee waldaan. Maal ta'e waan ta'eef karri isaa baname maal ta'eera waan ta'eef cufameera waan ta'eef. Akka Xiyoonii waaqayyo salphattee turteedheen. Leeyyaatti turteedheen. Namni hundumtuu si balagee waan bayaasaadheen. Maqaan kee babbadee tureedheen. Salphuu siin jedhaniiroodheen. Ishee leeyyaatti siin jedhu ishee waaqayyo abaar jedhamtu siin jedhaniiroodheen. Amma garuu ennaan maqaa kana hundumaa sirraa fuudhee lafa kaa'ee maqaa see kenneera jedhe. Ilaamee! Yeroo ulfina waaqayyo eeggattume! Iddoon Israa'el yeroo eeggattume! Amantii kee yeroo eeggattume! Maqaa irra caalu sii kenna Yesuus Kiristoos. Yaadaamee jiraata. Ee'uuf kennaa. Ee'uuf dabalaa. Ee'uun ol qabaa deema. Kanaaf jabeessaa eeggadhaa. Maqachumaan as geessani. Maqachumaan dabartu. Maqachumaan as geessani. Maqachumaan jiraattu. Maqachumaan as geessani. Maqachumaan tarkaanfattu. Maqaan sii kenna de. Nama isa bukkeetti maqaa sii kenna waaqayyotiin jedhaa. Maqaan sii kenna abbaa kenneeraaf hin ta'u de waaqayyo. Hundumtuu yaa itti moggaasan hin ta'u de waaqayyo. Hin ta'u siin jedhaa jira. Maqaa namni sii kennaa jiru hin ta'u. Maatti aannan yeroo boossonaa maqaa koo dhiisanii maqaa biraa kennu itti. Ittiin na ceepha'u itti. Waan isheen dubbatte keessatti baay'ee na ajaa'ibu tokko jira. Ana gaddeebtu garbittii kee yoo yaadatte. Ani immoo fuula kee dhaabadheen dhugaa sii ba'a. Naa kenname ankoo miti kan kee ta'atte. Kanaaf akka dhee waaqayyo. Iddoo boosse kanatti dhee waaqayyo. Maqaa sii geddareeree gooftaa Yesuus. Warri kaleessa bukkee naanna'anii waattaa isaan itti asaasan itti gumguman karaa dhaban.
ulfina sirra jiru eeggadhu. Waaqayyo warsi morman karaa dhabsaa deema. Isaan abdii kutachaa deemu ati jabaataa deemta. Isaan dhumaa deemu ati haaraa deemta. Isaan dadhabaa deemu ati akka joobiraataa deemta. Isaan beelaa deemu ati maquufaa deemta. Bara keessa Waaqayyo bara sii fidee. Sadaffaa maalitti jedhe Waaqayyo ati gonfoo ergatti hin jedhee booddee ati marata mataa mootii ergatti hin jedhee booddee maalitti jedha harka Waaqayyo gooftaa keetii keessatti hin eegamte afurra mu dhufe jabeesse harka Waaqayyo gooftaa keetii keessatti maal taata mana ijaarratte keessatti miti lafa kee irratti miti gabaa kee irratti miti maal irratti miti akka gootu eenaani harka Waaqayyo gooftaa keetii Isaayyaas eenaani keetti maal taata hin eegamta siin jedhe Waaqayyo ittiin jedhe amma kun qabeenya kooti yoo ta'e maalan godhaani maal godheen jira qabadheen jira narka jira moo narka hin jiru utuu namni naaqaa fuudhu dhufee tooraan itti gadhiisu hin danda'u jedhe Waaqayyo harka Waaqayyo keessatti bara baraan eegamta siin jedhe Waaqayyo ittiin jedhe warra deebi'an itti mul'ata Waaqayyo saba ulfina isaa eeggatu salphisu Waaqayyo hin qaanaan sabni akkasii biyya qaanaa lafa qaanaa samii qaanaa wanta kamtu qaanaa malee hin qaanaan sabni Waaqayyo turtoof eeggatan sabni ayyaana irra jiru eeggatan sabni maqaa irra jiru eeggatan sabni dhaabbannaa isaanii eeggatan agargaawwan maqaa isaanii eeggatan ka'umsa isaanii eeggatan qaanaan akkas jedhe Waaqayyo sin qaane soggatti jedhee booddee maal jedhe sin eegee yeroo hundumaa ana harka jirta jedhe gooftaa Yesuus akka sakaleessaa si saamuu dhufanii sin saaman si nyaachuu dhufanii sin nyaatan si boojuu dhufanii sin booji'an si waraana dhufanii si waraana maal jennaani ana sirra jira Yesuus namta kootaalee ameen ilaamee ulfina inni sirra kaa'e eeggadhu harki Waaqayyoo bara baraan sirra jiraata harka jirta ana harka ta'e warri ulfina isaanii eeggatan iddoo isaanii eeggatan dhaabbannaa isaanii eeggatan gooftaa harka jiru harka Waaqayyoo harka warra jiran darbatamuuf illee akkan kufutti maal ta'e garuu kufeera jedhee lafan ga'e jedhee nan cabe nan daakame jedhee harkee hunda oolcheera warra Waaqayyo isaan dhaabee dhaabbannaa isaaniif amanamanii yoo darbate iyyuu Waaqayyo immoo qabee oolchaa yoo darbate iyyuu mee Waaqayyo harkaa fuudhee oolchaa isaan kun hin beelaan feestaalii baatanii gabaarra naanna'an isaan kun qarmii funaananii maara rakkadheenoo hin jiran namaan toli qeeffannaman namaan deeman buddeentu mana kootti dhume jedhan buddeentu mana santii harrii baasa malee jeechaa nyaatanii maaddii irraa qotanii waan galfatan hin dhaban warra akkasii gabaatti baanii hin jedhan warra akkasii maqaa isaa irratti eeggata Yesuus Kiristoos intala koo jedha ilma kootti hin jedha dukkanaa'ee jedhee namni hundumtuu yeroo karaa barbaadu isaan immoo ifatti agarsiisa namni harka lafa dhee yeroo cabee iyyee wawwaatu ansaanii lafaa kaasa inni kaan immoo Tsiyooniif bara fide Waaqayyo Tsiyooniif guyyaa fide Waaqayyo Yerusaalemiif bara fide Waaqayyo saba kanaaf bara fide Waaqayyo ulfina sirra jiru yeroo eeggatu bara sii fidaa deema maalan godhaa sin eegedheen itti dabalee maal jedhaa afurratti immoo ati achi ishee gadhiifamte jedhamtu maayinanaani abbaa qabdeen kaleessa abbaa argetu si boorceedheen biyya kee lafa kee qabeenya kee jireenya kee amantii kee abbaa arge boorceedheen inuma ammaaranii boorcaan ammaa booddee garuu hin jiru jedhe maayinanaani abbaa argatteetteedhe namni na dookaa jiru ergaa'uun kan isaa kan ta'e kan ishee kan ta'e ameenaa jedhanii ati ishee gadi dhiifamte ati ishee Waaqayyo jaallatee hin jedhamte haadha baluu ishee gadhiisi abbaa baluu isa gadhiisi hin jedhamtu sin eegadheen Waaqayyo anan sii jedhatti abbaan sii ta'a biyya keef abbaan ta'a lafa keef abbaan ta'a hojii keef abbaan ta'a anaan qabattee waan hundumaa bara geessa ani Waaqayyo si duukaan ta'a jedhe haalleluuyaa ee duukaan ta'a si duukaan ta'a anaan qabattee baratta anaan qabattee nagadda anaan qabattee tajaajilta anaan qabattee gaa'ela keetti jiraatta anaan qabattee qotta anaan qabattee lafa hundumaa geessa dhiisii mita jedhe maannani
Ani waaqayyo dura keenan darbaa intala abbaa duukaa deemtu ilma abbaa duukaa deemu hin jedhamta. Abbaa sii ta'eera Yesuus Kiristoos. Hojii kee abbaa ta'a. Siif abbaa ta'a. Mana kee abbaa ta'a. Waaqayyo mee jireenya kee abbaa ta'a. Inqotta yoo ta'e qonni kee abbaa ta'a gooftaan Yesuus. Waan ati qabatte hundumaaf abbaa ta'a. Abbaan sii ta'a. Abbaa dhabee ture biyyi isaanii. Abbaa dhabee ture lafti isaanii. Abbaa dhabee ture qe'een isaanii. Abbaa dhabee ture maaddiin isaanii. Abbaa dhabee ture biqilaan isaanii. Abbaa dhabee ture hafuurri lapheen isaanii. Amma garuu abbaan sii ta'a. Ulfina waaqayyoo warra eeggataniif abbaa ta'a. Ulfina waaqayyoo namaaf jennee eegganna miti. Ofii keenyaaf jennee eegganna. Haadha manaa keef eeggatta miti. Abbaa manaa keef eeggatta miti. Abbaa manaa kee waan barbaade haasa'u. Haati manaa waan barbaade haasoftu. Ilmi kee waan barbaade haasa'u. Intalli kee waan barbaade dubbattu. Ulfina waan sirra jiru eeggadhu. Namooti baay'een jecha namaatiif, gochaa namaatiif, dubbii namaatiif waan hin taaneef hin machoofta gaafa jedhan itti machaa'u. Hin dhugda gaafa jedhan itti badduu ba'u. Hin hamatta gaafa jedhan itti badduu ba'u. Ulfina waaqayyoo irra kaa'e akka namaa daakuu madaabaraa citaatti baatee deemu firfirsaa deemu. Harreetti daakuu feetanii yookiin dugdatti daakuu baattanii madaabaraan sun citaadha taanaan maal ta'a deema? Karaa namni daakuu baatu ba'ee maal ta'a deema daakuun? Maal ta'a deema karicha irratti? Inni booddee dhufu maal argaa deema? Harreen booddee gaafa dhuftu maal nyaachaa deemti? Isa eebba kee tuttuqee nyaachuudhaan manaa ba'e ganama kanaa qabama maqaa Yesuusiin. Harka waaqayyoo qabeere! Gadhiisin jedhamtu dheen. Sin to'adha dee waaqayyo. Nama isa bukkee ursinii ta'a. Si to'adha waaqayyo ittiin jedhaanii. Ameen isiniif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Sin to'adha dheen. Nama gooftaan to'atu immoo wanti nyaatu hin jiru. Maa jedhee waaqayyo gara dhumaatti biyyi keessa ishee abbaa manaa qabdu miidhamteeti. Abbaan arga dhufee akka kaleessaa horii uffatee konkolaataa fardeen fudhatee keessaa ba'uu hin danda'u. Marfamteetti jedhe. Maal jedhani? Ani waaqayyo marseera jedhe. Nama sin bukkee juuja keessa dhalaate waaqayyo nama marseera ittiin jedhaa. Haaleluyyaa. Kun hundumtuu ulfina waaqayyo eeggachuudhaan ta'e. Gabaa koo salphate yeroo tan isintu gooftaa salphise. Baradhee salphate yeroo tan isintu gooftaa salphise. Gaafati daaraa harkaan qabdu warii daakuu wallaalta. Gaafa daakuu maaraa ooltu xaafii maal akka ta'e irraanfatta. Anoo kanan ta'e situ waaqayyoo waraane. Ulfina sirra kaa'e qofa eeggadhu. Lafa inni si dhaabe dhaabbadhu. Waan waaqayyo siin jedhe duwwaa godhi. Dhuftee waldaatti nama bartee wajji waan meeqan borojiin gooftaa keetti agartee waan ta'eef gooftaa keetti bari. Gabaatti baatee gabaa keetti nama gartee asti galagaltee waan meeqan borojiin nagadii gali. Barachuu gaba mana barumsaatti baatee duriyyee hojii waan meeqan laaqin baradhu gali. Isa barbaada waaqayyo. Ani kan gooftaa ta'e adeema. Mandara keessaa akka yeeyyii akka waraabessaa beela'ee akka leenca beela'ee kan nama nyaatan yoo jiraatan isaan hojii nama nyaatin lakkii ittiin jedhi. Ani ulfina narra jira ittiin jedhi. Ani ulfina qaba ittiin jedhi. Lakkii ittiin jedhaa. Isa dhaggeeffasii ilaala Yesuus. Yeroo sana waaqayyo isteeppii jireenya keetii gad deebisaatu hin ta'in ituma isaan si ilaalanii mootonni si ilaalu sabni lafarraa si ilaala waaqayyo aduwaaraa si baasaa deema. Ani eenyuuti? Dabalee hanqaatoo barabaraan. Warri ulfina waaqayyo irra kaa'e eeggatan maal fa'aa ta'u? Obboleessi ulfina waaqayyo irra kaa'e eeggatu. Haati ulfina waaqayyo irra keessa eeggattu. Gumgumaa deemtan namoonni yeroo tokko baraman. Maaltu gumgumaa deemtaa? Gumgumaa deemaa gooftaa wajjin arraba dhiigaan balleessinaa. Maaltu gumgumaa deemtaa? Gumgumaa deemaa. Konkolaataan deemte yeroo nagadu gumgumaa deemi. Waaqa abbaa mul'ataa jirta miti na duukaa ittiin jedhi. Dabarteettaa hoo jedhiin. Axxeettaa hoo achi keessettaa hoo ittiin jedhi Yesuusiin. Haala sii mijeessa gooftaan Yesuus. Saba ulfina waaqayyo irra kaa'e eeggatan. Saba maqaa waaqayyo irra kaa'e eeggatanii maal fa'aa godha waaqayyo? Waaqayyotu na waamee yoo jettu. Gooftaan Yesuus maal godhaa deemaa? Warra kaleessaa badiisa kee barbaadan keessatti waaqayyo maal godhaa? Ulfina sii laata. Warra kam keessatti? Maqaan sirra kaa'e yeroo eeggattu warra kaleessa badiisa kee barbaadan keessatti waaqayyo maal godhaa? Ulfina sirra kaa'a gooftaan Yesuus. Kaleessa karaa mana kee irratti salphina kee dubbataa darbu. Boor immoo ulfina kee haasa'u. Kaleessa jireenya kee irratti waa arganii salphina kee haasaa deemu. Boor immoo waan kan biraa haasa'u. Kaleessa leeyyoo kee haasa'u. Boor immoo ulfina kee haasa'u. Kaleessa caba kee haasa'u. Boor immoo galata kee haasa'u. Kaleessa gadda kee haasa'u. Boor immoo eessattu mana haadha baduu. Eessattu mana abbaa baduu. Maal gochuuf? Hin galateeffaddi waan saa'u.
warruma kaleessa salphina kee dubbatu sii galateeffachuu mana kee dhufa sii jedhee gooftaa Yesuus. Eeyyam dhufu haa dhufan yaa'anii maqaa Yesuus Kiristoosiin. Isaan kana dhufa Isaayyaas 52:1-2. Dammaqi yaa Xiyoon, humna godhadhuutii ka'i yaa Yerusaalem, mandara qulqulluu nana. Ka'i uffata miidhagina keetii uffadhu. Ameen. Si'achi warra dhagna hin qabatiin, warri xuraa'onis matumaa si keessa hin lixan. Yaa intala Xiyoon ishee booji'amtee, hidhaan morma kee irraa hiikameera. Yaa Yerusaalem, awwaara ofirraa hurgufii ka'ii taa'ii. Ameen. Siifan dhufeedhe Waaqayyo. Diina keetti muran dhufeedhe Waaqayyotu. Wayyaa gadi uffateen taa'in jedheen ofirraa baaseedha. Humni kee bu'een taa'in jedhe dammaqee ka'eedha. Humni waan lafaa ka'eedha. Maayinaani kanaa booddee waan haaraa gochuun jalqabaa. Warra kaleessaa keessatti Waaqayyo, warra badiisa kee kan gidduutti, warra salphina kee kan gidduutti, warra caba kee kan gidduutti, warra kufaatii kee kan gidduutti, warra bulanii ka'anii guyyaa su gubbaatti lakkaa'an gidduutti, waajjira kee irratti, mandara kee irratti, hojii kee irratti, gaa'ela kee irratti, tajaajila kee irratti, warra waa haasa'an gidduutti Waaqayyo ulfina haaraa sii laata. Haaleluyyaa. Itti dabalee gale yaa Yerusaalem awwaara kee maal godhi? Ofirraa maal godhi? Urgufaa ka ofirraa, haxaa ofirraa, kaasaa ofirraa, dhiigaa ofirraa. Dhanni kee hin baatin, lafeen kee hin baatin, foon kee hin baatin, gorsaan kee hin baatin, qadamkoon kee hin baatin, rifeensi mataa kee hin baatin. Maqaa Waaqayyoo sirraa urgufameera. Yaa intala Tsiyoon ishee booji'amtee, yaa warra booji'amtanii kottaa deebi'aa. Maayinaani ani Waaqayyo siif ka'eera. Yaabaraachuu lolabooya indaploodaboosaaya. Yesuus ulfina inni sirra kaa'e eeggattee yeroo itti dhaabbattu diinota kee duratti Waaqayyo nama haaraa si godha. Nama sin bukkee jiru namoota Waaqayyoo ta'an ulfina sirra jiru eeggadhu siin jedhe Waaqayyo ittiin jedha. Ulfina sii dabala siin jedheera ittiin jedhaanii. Haaleluyyaa jiraachumaan Waaqayyo mee saba nanaa ulfina sii dabala. Ulfinichi mana sii ta'a. Ulfinichi waan garaan kee barbaadu sii ta'a. Ulfinichi mucha goe keessaa aannan sii baasa. Ulfinichi okolee duwwaa keessa dhadhaa gaarii sii baasa. Ulfinichi qodaa dhume keessaa nyaata sii baasa. Lammaffaa qabadhaa. Efesoon boqonnaa 4:14-15. Egaa nuyi si'achi ijoolleedhaan asiifachi rukutuu warra qilleensa barsiisaa namoota haxaarotaatiin haxxummaa isaanii isaa goomsaadhaan raawwatamuunis fudhataman hin taanu jedha. Haxxee warra haxxee sanaan sossobbaa isaaniitiin barsiisa jallaa sanaan warra mancaan hin taanu jedha. Nu ijoollee miti jedha. Asiifachi hin dhaamnu jedha. Waan nuuf ta'e, waan nuuf ta'u, lafa nuuf ta'e, akkatti nuuf ta'e, akkatti nuuf ta'u hin eegganna. Nu ijoollee miti jedha. Asiifachi hin oofnu jedha. Waan hundumaatti bareeda ijoolletti gaaf tokko dubbadheera. Waggaa darbe keessa. Inni nama muruu sitti bareeda. Inni nyaatamu sitti bareeda. Irra caalaa nyaatamu barbaadan. Billaa kaa'aatii, billaaccii kaa'aatii, lilmoo kaa'aatii, daabboo bira kaa'aa. Kan hundumaa keessaa kan isaan dhaqanii fudhatan kamidhaa? Harki isaanii maalti fiigaa? Yookiin billaa, yookiin billaaccii, yookiin lilmoo daabbootti hin fiigu. Isa nyaatamu ittiin fiigan. Ilaamee saba nanaa akkasiin jedhu Waaqayyotu. Warra waan hin taane godhan wajjin hin dhaabatin jedha. Haxxummaa warra jallootaatiin warra waan hin taane godhan sobaan kan barsiisan, sobaan kan dubbatan, kan nama goomsan sanaa wajjin nuyi kan isaanii hin taane haxxoota wajjin hin dhaabannudha. 52 immoo sin keessaan baasan. Sin keessaa baasa Waaqayyo. Si bukkee teessee harka keessa qabdee kan si abaartu, si bukkee ta'e harka keessa qabee kan si abaarsu keessaa kaasa. Sa mana kee keessa ta'e si abaarsu irraa kaasa. Sa ollaa kee ta'e
siin jedhu sirraa kaasa. Daftara baatee si wajjin bee akka ittiin barannee warra sirraa kaasa. Soqotuu bee si amaaru sirraa kaasa. Karaa deemu, kassaraa deemu, qaanaa deemu, heeyyaa deemu. Siif garuu waaqayyo maal jira deema? Ulfina sii dabaleedha. Hankee ooluma eebbaan dinagdeedhaan hafuuraan amantiidhaan ooluma silaa ooluma hankee. Isaan immoo kassaraa deemu, gadi bu'aa deemu, cabaa deemu, du'aa deemu. Waaqayyo siin immoo ol qabaa deema. Kanaa akka dhe olii gadi hin dhoofu jedheen nama sin bukkee jiru olii gadi hin dhensiin jedhe waaqayyo ittiin jedhaa. Olii gad dha'u namooti baay'een as fakkaatu achi fakkaatu irraa galagala guyyaan ati fakkeessu irraa galagala. Namichatu haadha manaa wajjin rakkisu mana keessaa baay'ee rakkata. Yoo inni bakkeedhaa dhufe jettee fuunfattee ilaaltetu har'a mooteedha waltee warshitoo dibatan bukkee inni garuu lafa shittoon oolle. Yoo kophee xaragatte har'a moo kophee xaragatteetu egelee kibira oolte gaaf tokko taa'ee yaadeetu kanaa booddee dheennaan waanuma ishiin dubbattuun gochuu jalqaban. Olii gad hin dhayinaa, olii gad dhaan deeminaa. Sanaa booddee gaaf tokko maal ta'a? Shittoo haadha shurrubbee karaa irra gurguramtu dhaqee gaafateetu maal ta'uudhaafi akka jedhamu ta'uudhaaf nama sin bukkee jiru qabaate akka jedhame hin ta'in ittiin jedhaa. Akka waaqayyo siin jedhe ta'e ittiin jedhaanii. Hin ta'inaa, hin dhiisaasin. Akka abbaan manaa siin jedhe hin ta'ini, akka ati manaa itti hin ta'ini. Isa waaqni abbaa mudhataa dubbatta'i. Isaan waaqayyo si qabaa deema. Shittoo haadha shurrubbee bitateetu jaakettiitti dibatee gaafa dhaqu karaa shittootti itti dibamtee irraa mul'ata. Eessa dhaqaa jira? Akka jedhame ta'uudhaaf deemaa jira. Akka jedhame ta'uudhaaf namooti baay'een Efesoon 4:14-15 kan dubbata. Olii gad dha'u, olii gad hin dhayinaa jedha. Waa'ee namaaf, waan namaaf, gocha namaaf, taatee namaaf. Isa wanti si bukkeedhaa haasa'an tuttuqaa ollaa kan maatii, kan maasii, kan waajiraa, kan eessaaf jettee ulfina sirra jiru nyaachisin. Hundumtuu yaa'ee darba. Mana isaatii fi shiroo gaarii bitee hin beeku. Mana isaatii fi handaaqoo gaarii bitee hin beeku. Gaaf tokko barsana hoolaa rakkasaa ilmoo hoolaa biteetu dhaluu mana namaa geessa. Akka jedhamee ta'uudhaaf. Ilmoo hoolaa harkisatu deemu mucaan isaatti dhufee abbaa koo waaqayyo si haa eebbisu. Maayinaan hoolaa nu bittee mana maalis si bita. Mana namaan keessaan jira. Isa keessa ta'een mana namaan keessa. Daanduukuma deemeetu laalu hoolaa qalu mana namaa deema. Mana isaa garuu shiroon hin jiru. Handaaqoon hin jiru. Dhageessu sabni waldaa fayyanaa. Dhageessu namoonni addana jirtan. Dhageessu daa'imoonni akkasiin jedhu waaqayyo. Ulfina sirra kaa'e duwwaa eeggadhu siin jedhe waaqayyo. Ulfina sii dabalaa jedhe gooftaa Yesuus. Hoolaa qaluu mana namaa gaafa daanduukaa deemee gaafa dhaqee ilaalu dubartii abbaan manaa irra hin jirre mana ishee banatee ol gala. Mucaan hojumaan ol gale. Hoolaan nyaadha jedhe. Eessa? Iddoo mati qaltu kanaati. Mucaa duukaa bu'aare. Mucaanii bu'aa manatti gale. Abbaan koo mana keenya shiroon hin jiru. Mana keenya waan gaariin hin jiru. Mana balutti gara hoolaa qaraa jedha. Guyyaa sana haati ogummaa argattee qo'ee dhiiseettee naan kan isinii qalummoon dhufaa jette. Kana gidduutti firri isaanii tokko yeroo dheeraadhaaf kan isaan hin beekne hoolaa bitee mana isaanii dhufa. Hoolaan sun mana namaatti qalamaara. Asii immoo maaltu dhufe? Mucaantu bu'aa jiru qosoqqosee ol galeetu abbaan keessan hin jiru lakki hin jiru. Haati keessan hoo jirti. Bakka har'a gaasumatti hoolaa isinii qalaasuma hin bura jedhe. Mucaan baay'ee gammade. Maal nyaachuu barbaada waan ta'eef waan garaan kee barbaadu hundumtuu harka abbaa kee keessa guutee jira waan ta'eef lafa inni si dhaabe dhaabbadhu. Yesuus kajeeltuu miti kajeelsaa si godhe Yesuus. Hawwituu miti hawwaa si godhe Yesuus. Fudhattuu miti laataa si godhe. Ijaabe waaqayyo olii gadi hin dhayinaadha. Sabni ulfina waaqayyo irra kaa'e olii gadi hin dha'u. Agargaa'onni waaqayyo ulfina kaa'e olii gadi hin dha'an. Gattaa'an deeman. Kanaan dura dubbate wal horaa deemu, wal baay'isaa deemu, akka saaqee keeti, akka handaaqoo keeti, wal guddisaa deemu. Cubbuun nama ari'ata, iyyummaa namatti fida, kubaaf nama saaxila. Akka raafuu bonni itti dhufee hin ta'inaa. Hin jedhinaaf moo Yesuus Yesuusumadha. Inni bara baraan Yesuusidha waan ta'eef. Dhaabbadhaa
Lafannis dhaabe qulqullummaan amantiidhaan amanummaan dhaabbadhu. Kanaaf afur olii gadi hin dhayinaa jedha. Warra waan hamaa godhan duukaan godhinaa jedha. Hin godhin. Wanta barbaade godhu. Boor kanuma isaati. Itti gaafatama. Ati garuu karaa keerra, jireenya keerra, amantii keerra, kaayyoo keerra. Gaafa ofii isaatii baduu barbaadu. Siinsi balleessuu barbaada. Shufeerri abbaa qabeenyaa taaree makiinaa garagashuuf ka'e. Abbaan qabeenyaa tola hundumaa rakkisa. Galiin kee xinnoodha, fiigaa ooltaa jedha. Gaaf tokko garuu makiinaa isaa fuudhee ba'eetu galagashuudhaa gaafa ka'uti. Namichi Waaqayyoon baay'ee kadhata. Makiinaa dhaqeetu gaafa inni galagashuudhaaf marii ishee lafarraa godheetu gommaa lafarraa harkaasu. Makiinaan akkasumatti deemaa dhaqeetu mukatti hirkate. Inni garuu keessaa darbatameetu maastaawotiin sajjeesse. Makiinaa hin oole. Sanaa booddee raddaatii gaafatan. Utuu inni sittiin jedhu, utuun kadhadhu na rakkise waan ta'eef galagasheen garaa guba. Ani keessaan ba'a jedhe. Atoo attamitti keessaa baate. Anoo waan isaa keessumaan ba'e. Innoo maastaawotiitu dha'ee ajjeese. Makiinaanoo mukatu qabee hambise. Waaqayyoon natti waaqeffattu qabeesi hambisa. Ilaamee! Waaqayyoomee! Qabee ulfinatti hambisa. Waan warri kaan godhaniif jettee waan gaafa abbaan manaa jallatu haadha manaa ishee amantii qabdu harkaa buusa. Gaafa haati manaa jallatu abbaa manaas amantii qabdu qaba. Ijoollee mataa rukutti, as dhoofti, achi dhoofti, waa'ee waldaa jibbisiisti, waa'ee maal jibbisiisti, hin koottiin jedha. Entoodha. In soba, in sobdi. Galagaluuf ka'e, galagaluuf kaate. Fooniitti turgaa jira. Lakkiidha. Dhaabadhaa. Amanamaa. Abbaan keessa Yesuus. Dukkana walakkaa ulfina baate gara kee dhufa Yesuus.